Sanaanin badu kanaan karoora keerra waadaan dulloomne qabnaa gubbaa samiirra akka hin taane taateen atti dadhabdee barcuma koo keenya kana karaa YouTube, karaa Telegram, karaa Facebook, karaa social media adda daawwachaa kan jirtan amantoonni fi daawwattoonni keenya waliigalaa hundumtu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa isin gaafadhaa yooyyaa. Hunduma keessaniif bakka jirtanutti lafa jirtanutti araarri arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa isiniif haa baay'atu. Waaqayyo nu gargaaree waggaa haaraa 2013 nu dhaqqabsiise. Kanaafuu baga bara dullooma bara rakkinaaf gidiraadhaan guutame bara 2012 qaxxaamurtanii bara haaraa 2013 baga ittiin isin ga'e baga Waaqayyo 2013 ittiin isin ga'e. Egaa hundumti keenya akkuma beeknu barri 2012 akka addunyaattis akka biyyaattis chaalenjiif gidiraa baay'ee qabatee nutti dhufe. Du'a qabatee, dhukkuba qabatee, ajjeechaa qabatee, buqqaa qabatee, lolaa qabatee, waan baay'ee qabatee dhufe akka addunyaattis akka biyyaattis. Seexannis karoora baasee kiyyoo diriirsee hin dabartu, hin qaxxaamurtu, si ajjeesa, si balleessa jedhee karoora baay'eedhaan socho'aa ture. Waaqayyo garuu kiyyoo diinaa sana caccabsee waggaa haaraatti si qaxxaamurse. Haaleluyyaa. Kiyyoo diinaa sana diigee karoora isaa fashaleessee waggaa haaraadhaan si ga'e. Akkuma simbirroon kiyyoo diinaa jalaa baatu, atis kiyyoo diinaa jalaa baatee waggaa haaraadhaan geesse. Haaleluyyaa. Waaqayyo isa si eege, Waaqayyo isa na eege, Waaqayyo isa hundumaa keenya eegeef galanni ulfinni baraa hamma bara baraatti haa ta'uti. Maaliif jennaan Waaqayyo kaayoo waan sirraa qabuuf, kaayoo waan nurraa qabuuf, kaayoo waan hunduma keenya irraa qabuuf waggaa haaraa kanatti immoo nu dabarse. Nuun waan hojjechuu barbaadu qaba waan taateef. Kanaaf Waaqayyoof galanni ulfinni isaaf hamma bara baraatti haa ta'u. Egaa akka guutuu biyyaatti gaa amma ayyaana fannootu kabajamaa jira. Ayyaana fannootu akka guutuu biyyaatti kabajamaa jira. Egaa ayyaanni fannoo kun seenaan isaa maal fakkaataa, maaliif kabajamaa, barbaachisummaan isaa maalidha kan jedhu haala yerootiin wal qabsiisee keessan seenu. Garuu immoo akkaataa kalendarii waldaa makana Yesuusiin waa'ee fannoo Kiristoos irratti sagalee Waaqayyoo akka waliin qooddannu barbaada. Waa'ee fannoo Kiristoos irratti akkaataa kalendarii waldaa keenyaatiin akka waliin qooddannu barbaada. Akkaataa kalendarii waldaa keenyaatiin guyyaa irraatii fi kutaan kitaaba qulqulluu keessaa kenname ergaa Phaawulos isa jalqabaa gara Qorontos isa jalqabaa boqonnaa isaa tokko lakkoofsa 18-25 kan jirudha. Guyyaan har'aa guyyaa fannooti akka guutuu biyyaatti kabajamaa jira. Guyyaa kanaaf kalendarii waldaa keenyaa kan kenne tokkoffaa Qorontos boqonnaa isaa tokko lakkoofsa 18-25 isa kana immoo dubbise isa irratti immoo mata duree isaa isinitti hime sagalee Waaqayyoo immoo gabaabaatti waliin qooddanna. Nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkas jedha. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra fayyina irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti jedha. Ameen. Caaffanni qulqullaa'aan ogummaa warra ogeessotaa nan balleessaa, hubannaa warra hubattootaas lafatti nan dabalaa jedha. Egaa namni ogeessi eessatti hafare? Barsiisaan seeraas eessatti hafare? Dubbii beekaan bara si'anaas eessatti hafare? Waaqayyo ogummaa biyya lafaa kanaa gowwummaa godheera mitiire? Biyya lafaa ogummaa ofii isaatiin biyyi lafaa ogummaa ofii isaatiin Waaqayyoon isa ogummaadhaan guute beekuu dadhabnaan gowwummaa barsiisa isa nuyi lallabnuutiin warra amanan fayyisuun Waaqayyotti tolee jedha. Yihuudoonni illee jedha milikkitoota gaafatu jedha. Giriikoonni immoo ogummaa barbaadu jedha. Nuyi garuu jedha. Haaleluyyaa. Nuti garuu Kiristoos isa fannifame in lallabnaa jedha. Kun immoo warra Yihuudootaatti gufuudha. Warra Yihuudoota hin ta'initti immoo gowwummaadha. Warra Waaqayyoo waameef garuu Yihuudootaa fi akkasumas immoo Giriikootaafis taanaan Yihuudootaafis taanaan Giriikootaafis taanaan Kiristoos inni humna Waaqayyooti. Ogummaa Waaqayyootis jedha. Wanti gowwummaa Waaqayyoo fakkaatu ogummaa namaarra hin caalaa. Wanti dadhabbii Waaqayyoo fakkaatus jabina namaarra hin caalaa jedha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Isa kana gaa sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa inni nuuf kenname kan jedhu. Kiristoos isa fannifame in lallabna kan jedhudha. Guyyaa har'aatiif kan kenname. Anis egaa mata duree kana irratti sagalee Waaqayyoo dubbachuu barbaada. Mata dureen ani irratti haasa'uu barbaadu Kiristoos isa fannifame lallabii kan jedhu. Kiristoos isa fannifame lallabii kan jedhu irratti sagalee Waaqayyoo isiniif qabadhee dhiyaadhe. Egaa ergaa kana ergamaan Phaawulos amantoota magaalaa biyya Giriik magaalaa Qorontos keessa jiranuuf barreesse. Adeemsa wangeelaa gurguddaa sadi godhe keessa adeemsa wangeelaa isa lamaffaa keessatti gaa wangeela gooftaa Yesuus Kiristoos lallabuudhaan waldaa kiristaanaa magaalaa cimtuu magaalaa daldalaan beekamtu magaalaa gara kibba Giriik argamtu magaalaa Qorontos kana keessatti
Phaawulos waldaa kiristaanaa kan dhaabe. Egaa erga waldaa kiristaanaa achitti dhaabe booda naannoo ji'oottan 18 magaalaa Qorontoos ture barsiisee lallabee ergasii immoo gara magaalaa Efesoon deeme. Gara magaalaa Efesoon yookaan immoo biyya Giriik irraa gara biyya Turkiitti deemee jechuudha. Efesoon jiraate amantoota Qorontoosii ilaalchisee hanqinoota adda addaa sirreessuudhaaf hanqinoota jireenyaa wal qabatee amalaa wal qabatee akkaataa itti deddeebi'u amantootaatti wal qabatee akkasumas immoo gaaffii adda addaa amantoota Qorontoos biraa isaaf dhiyaate deebii kennuudhaaf ergaa Qorontoos kana isa jalqaba kana barreessee jechuudha. Egaa kutaa kana keessatti kutaa amma dubbisne irratti Yihuudoonnii fi Giriikonni wal bira qabamanii kaafamaniiru. Yihuudoonnis Giriikonnis wal bira qabamanii kaafamaniiru. Egaa akkuma hundumti keenyaa beeknu Yihuudootni warra amantaati, religious people warra jennu jechuudha. Egaa isaan immoo jechuudha amanuuf milikkita barbaadu yeroo hundumaa milikkita gaafatu. Yoo ergaa Waaqayyo isinitti kenne itti mudeemtan Waaqayyo si erguu isaatiif ergaan kee kan Waaqayyo biraa ta'uu isaatiif milikkinni meerrees hin jiru. Milikkita si gaafatu, milikkita nama gaafatu. Ergasii yoo milikkita kee argine ergaa kee ni fudhanna, ni amannaa jedhu. Egaa ergaa dabarfamu fudhachuudhaaf milikkita barbaaduu jechuudha. Milikkita dinqii baasaa fi bilbaasaa jechuudha. Garuu immoo hubadhugaa dubbii fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos kana bira yoo gahan immoo itti ulfaate. Dubbii fannoo kana yoo dhaga'an akkamitti Waaqayyo fannifama? Waaqayyo akkamitti fannifama? Inni Waaqaaf lafa uume akkamitti fannifama? Maaliif? Namni fannifamu keessattuu namni mukarratti fannifamu cubbamaadha hoo abaaramaadha jedha kitaabni keenya seerri Musee keenya. Kanaafuu akkamitti Waaqayyo fannifama jedhanii itti gufatanii jedha. Kiristoos akka isaan fannifame hin beekne itti gufatanii jedha. Erga Masiihidha jettanii jedhaniga. Erga Masiihidha inni jettanii akkamitti harka warra Roomaatti du'are akkamitti loltoota Roomaatiin ajjeefamare Masiihiin keenya jedhanii itti qoosuu jalqaban. Fannoon Kiristoos sun immoo gufuu itti ta'e. Akka inni isaaniif jedhee du'e hin beekne akka inni Waaqayyotti isaan araarsuuf jedhee cubbuu isaaniitiif jedhee akka gooftaan Yesuus du'e hin beekne. Isaan milikkita gaafatu garuu hin hubanne malee milikkinni milikkita caalu isa kana ture. Waaqayyo nama ta'e lafa kanarra deddeebi'ee ilmaan namootaatiif cubbuu dhala namaa hundumaatiif gara fannootti ol ba'ee du'ee ergasii immoo awwaalamee guyyaa sadaffaatti immoo du'aa ka'ee gara mirga Abbaa Isaatti immoo ol ba'e. Isaan hubanne malee dinqiin kana caalu hin jiru ture. Kanaafuu warri Yihuudotaa akkamitti Waaqayyo fannifama jedhanii fannoon sun gufuutti ta'e gara gooftaa dhufuudhaaf jedha. Milikkita kan bira gaafatu milikkita kana caalu eessayyuu hin argatan. Warri Giriikootaan maayedha. Giriikonni immoo seenaa keessatti gaa isaan beekumsaaf qorannaadhaan beekamu. Isaan beektota, isaan qorattoota ogummaa barbaadu keessattuu loojikii fi beekumsa namaatti amanu warri Giriikii kun jechuudha. Warri Yihuudotaa milikkita barbaadu warri Giriikii kun immoo beekumsaa fi loojikii namaatti amanu jechuudha. Beekumsa sammuu barbaadu. Egaa akkuma duraan isin tuqe magaalaan Qorontoos magaalota Giriik keessaa magaalaa ishee beekamtuudha, magaalaa ishee adda dureedha. Egaa Giriikonni immoo falaasama adda addaatiin beekamu. Kanaaf egaa falaasamoonni adda addaa akkuma history keessatti, jiyoogiraafii keessatti, seenaa keessatti, falaasama adda addaa keessatti barannee namoonni akka Aristootel fa'aa, namoonni akka Plaatoo fa'aa, namoonni akka Soqraaxas fa'aa Giriik keessaa ba'an falaasamaan beekamu. Egaa aadaa Giriikootaa yeroo sanaatti dubbii dheeraa tokko sammuu keessatti shamaddadanii qabatanii haala bareedaaf bifa nama hawwatuun dubbachuun akka dandeettii addaatti ilaalama ture. Akka ogummaa addaatti ilaalama ture. Kanaafuu isaan kan barbaadan ergaa sana toon ta'in dandeettii namtichi sun waa shamaddadee bifa nama hawwatuun bifa bareedaadhaan waa dhiyeessuu isaati. Loojikii namaatti dabalanii dubbii bareechanii dhiyeessu isa public speech isa jennu kana jechuudha bara kana. Isa kanatti amanu ogummaa namaatti amanu dandeettii namaatti amanu. Waa'ee dubbii Waaqayyootti yoo dhufan garuu loojikiin kun isaaniif galuu hin dandeenye. 1 + 1 = 2 tokko ida'u tokko walqixa ta'a lama akka jedhan sana ta'uuf hin dandeenye. Keessattuu waa'ee sadan tokkummaa yoo ilaalan. Tokko ida'u tokko walqixa ta'a tokko sadan tokkummaa Waaqayyo qaama sadii qaba garuu inni Waaqayyo tokko yoo jedhan isaaniif galuu hin dandeenye. Waaqayyo nama ta'e yoo jedhu isaaniif galuu hin dandeenye. Waaqayyo foon uffatee dhufu argas immoo indu'e ergas immoo isatti amanuudhaan fayyinni in argama isa jedhu kana fudhachuun itti ulfaate warra Giriikootaatti. Maaliif loojikii isaaniif dhufuu dide isaaniif galuu dide. Maaliif jennaan dubbiin Waaqayyo hojiin fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos herrega namaatiin calculationii sammuutiin osoo hin ta'in amantiidhaan fudhatama. By faith alone sola fide inni Martin Luther jedhe isa kana amantiidhaan fudhatamee fayyama. Amantiidhaan malee calculationiidhaan miti. Kanaafuu gaa warri Yihuudotaa milikkita barbaadu eeyyeen warri Giriikootaa beekumsaaf loojikii namaatti amanu eeyyeen garuu immoo edega Phaawulos ergamaan Phaawulos sagalee Waaqayyoo keessaa
isa raajii Isaayyaas boqonnaa isaa 29:14 irratti barreeffame tuqee akkas jedhe ogummaan warra ogeessotaa ni badaa jedhe hubannaan warra hubattootaas lafatti dabalamaa jedhe ogeessi meerre beekaan meerre barsiisaan seeraa meerre waaqayyo ogummaa biyya lafaa kanaa gowwummaa godheeraa jedhe ogummaaniif hubannaan addaa kan hin banne kan hin dulloomne inni ilma waaqayyooti haaleluyyaa kan hin duune kan hin dulloomne kana waaqessu akkuma sagalee waaqayyoo jedhu faarfannaadhaan akkuma faarsinu jechuudha kanaafu ogummaa fi beekumsa qabna warri jedhan hundumtu du'anii badan inni humna waaqayyoo kan ta'e inni ogummaa waaqayyoo kan ta'e Kiristoos immoo bara baraan jira bara baraan jiraata isaan kan uume isaan gara lafa kanaa kan fide isaan hin badan Sokraatos faa Plaatoon faa Aristootil faa hinduan seenaan isaaniin dhaabbate inni garuu kan isaan uume gooftaan gooftota mootiin mootota haaleluyyaa inni arrayyuu jiraataadha inni arrayyuu mirga Abbaa Isaa jira haaleluyyaa kanaafuu lallabni keenya milikkita yeroo atoon ta'in beekumsa namaa kan lafatti hafu kan gowwummaa ta'e sana atoon ta'in Kiristoos isa fannifame isa jireenya kennu isa fayyina kennu isa sanaa jedha maqaan waaqayyo gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u kanaafuu karaan dhugaan jireenyi isa qofaadha kanaafuu obboleessa kiyya kanaafuu obboleetti kiyya biyya alaas biyya keessas jiraattanii karaa adda addaatiin daawwachaa kan jirtan lallaba kee keessatti ergaa kee keessatti Kiristoos caalaa dandeettii dubbachuu keetu mul'ata taanaan yookaan istaayilii keetu mul'ata taanaan yookaan uffannaa keetu mul'ata taanaan namni Kiristoos caalaa lallaba kee keessatti dandeettii kee jaja taanaan of eeggadhu deebii Kiristoos mul'isi of dhoksi kan mul'atu qabu kan lallabamuu qabu Kiristoos isa fannifameedha atillee obboleessa kiyya faarfannaa kee keessatti Kiristoos caalaa uffannaatu mul'ata taanaan aadaaf eenyummaa namaatu mul'ata taanaan dandeettiif beekumsa namaatu mul'ata taanaan istaayiliif shubbisa adda addaatu faarfannaa kee keessatti mul'ata taanaan gara gooftaa deebii maaliif jennaan kan mul'atu qabu isa miti kan mul'atu qabu Kiristoos isa fannifameedha haaleluyyaa kanaafuu istaayiliin haa dhokatu eenyummaan kee haa dhokatu Kiristoos immoo haa mul'atu Kiristoos dhalootatti immoo haa mul'atu kanaafuu ergaan keenya hundumtu foolii Kiristoos isa fannifamee qabaachuu qaba jechuudha ergaan keenya lallabni keenya raajiin keenya barsiisni keenya jalqaba hamma dhumaatti Kiristoos isa fannifame kana dhalootatti mul'isuu qaba dhalootatti garsiisuu qaba san ta'uu baannaan foolii Kiristoos kan hin qabne faarfannaa miti sirba malee foolii Kiristoos kan hin qabne lallabni fi barsiisni kamuu barsiisa wangeelaa miti dubbii siyaasaa yookaan dubbii seeraati malee kanaafuu tajaajilli kamuu foolii Kiristoos isa fannifamee kana qabaachuu qaba kan lallabamuu qabu Kiristoos kan faarfatamuu qabu Kiristoos kan mul'achuu qabu Kiristoos nuti dhokanne inni nurratti haa mul'atu haaleluyyaa because inni fannifamee jireenya namaaf kennu Kiristoos waan ta'eef qabxii kiyya barumsa kiyya yoo sii xumuru gorsa gurguddaa sadii siif kennee xumuru barbaada dhimma fannifamuu gooftaa Yesuus Kiristoos kana wal qabatee waan gurguddaa sadii sitti himee barbaada tokkoffaa eenyu haa lallabamu whom to preach who is worthy to be preached eenyu haa lallabamu yoo jette yeroo hundumaa faarfannaa keetiin jireenya keetiin lallaba keetiin barsiisa keetiin Kiristoos isa waaqa ta'e kana lallabi Kiristoos isa qaama sadan tokkummaa keessaa tokko ta'e kana lallabi Kiristoos isa hundumaa uume hundumaa kan jireessu abbaa firdii dhugaa isa ta'e kana immoo lallabi Kiristoos isa ilma namaatiif jedhee gara addunyaa kanaa dhufee du'ee du'aa ka'ee gara mirga Abbaa Isaatti ol ba'e lallabi Kiristoos isa nagaa namaaf kennu isa fayyina namaaf kennu isa karaa ta'e isa dhugaa ta'e isa du'aa ka'aaf jireenya ta'e kana lallabi inni kun jireenya namaaf kenna Kiristoos isa masihii ta'e gorsaa dinqii kan ta'e abbaa bara baraa kan ta'e waaqayyo jabaa kan ta'e angafa nagaa kan ta'e tikseessa dhugaa kan ta'e balbala jireenyaa kan ta'e hallelujah isa kana lallabe kan lallabamuu qabu yeroo hundumaa from the beginning to the end Christianity is all about Christ kanaafu jalqaba hamma dhumaatti Kiristoos kan lallabamuu qabu isa kana qabadhu dhumarratti immoo waan ati jettuun beekta Kiristoos isa lammaffaa deebi'ee dhufu warra isatti amanan fudhachuudhaaf isa dhufu warra isatti namannetti faraduudhaaf isa dhufu isa kana lallabi isa kana lallabi qabxiin tokkoffaan inni murteessan isa kana sin jedha lammaffaa irratti immoo eenyuuf halallabnu to whom to be preached eenyuuf halallabamu yoo jette waaqayyo wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti waaqayyo saba hundumaa waan jaallateef ilma isaa tokkocha kennee jedha Kiristoosis hundumaa waan jaallateef addunyaa guutuuf du'ee jedha kanaafu Gooftaan Yesuus Kiristoos akkuma du'aa ka'een bartoota isaatiin akkas jedhe gara saba hundumaa deemaa jedhe saba abaluu biyya abaluu hin jenne gurraacha adii hin jenne kan barate kan hin baranne hin jenne saba hundumaa deemaa lallabaa jedhe kanaafu saba hundumaatti lallabi gurraacha hin jedhin adii hin jedhin oromoo hin jedhin amaara hin jedhin kan barate hin jedhin kan hin baranne jedhin
saba addaan hin baasin dandeettii addaan hin baasin beekumsaan addaan hin baasin qabeenyaan addaan hin baasin Kiristoos hundumaaf du'e qorichi kun addunyaaf barbaachisaa hundumaaf lallabe kanaafuu inni kun qabxii murteessaadha Kiristoos hundumaaf lallabama qabxii isa sadaffaa dubbadhee gabaabsee si xumura akkamitti lallabna akkamitti immoo lallabna akkamitti haa lallabamu how to preach jennaan asirratti waan gabaabaasitti himee xumura obboleessa kiyya obboleetti kiyya abbaa kiyya haadha kiyya akkamitti Kiristoos lallabna beektaa gabaabumatti akka ambaasaadara Kiristoosii sodaa malee dhugaa wangeelaa kana lallabe sodaa tokko malee ambaasaadarin biyya Israa'el dhiyeenya kana TV irratti ilaalaa ture waa'ee biyya isaa afaan isaa guutee haasaa ambaasaadara Israa'el Itoophiyaatti jechuudha ati immoo ambaasaadara Kiristoos lafa kana hamma jirtutti ati immoo humni Waaqayyoo keessa jira hafuurri Waaqayyoos keessa jira humni addaas keessa jira ambaasaadara Israa'el Itoophiyaa sana caalaa dubbachuudhaaf humna qabdaa jechuudha sodaa malee dhugaa wangeelaa kana lallabi haaleluyyaa akkuma ergamoota 12 Yesuus du'aa ka'eera isa kanaaf immoo nuti dhuga baatudha jedhanii akka lallaban atis immoo sodaa malee lallabi haala mijateef haala hin mijanne keessatti lallabi Phaawulos Xiimootosiin kan jedhu kana namoonni baay'een bara kana haala mijate barbaadu haala mijate hin barbaadin haala mijataa keessattis lallabi gaariidha haala hin mijanne keessattis immoo lallabi bifa salphaadhaan bifa namaaf galuun immoo lallabi namooti baay'een dirqama teoloojii barachuu qaba maastersii qabaachuu qaba PhD qabaachuu qaba jedhu no dirqama afaan Giriikii afaan Ibruu afaan Aramaayikii afaan Laatinii beekuu qaba jedhu no sun dirqama miti waan Kiristoos siif godhe afaanuma beektuun dandeettii qabduun hubannaa qabduun jaalala Waaqayyoo dubbadhu dhalootatti waanuma Waaqayyoo siif godhe sana dubbadhu digriif maastersii sin barbaachisu afaanuma beektuu waan Waaqayyoo siif godhe sana dubbadhu hubadhu immoo yoo lallabdu afaan guutii sodaa malee lallabi sin jedheera ammas immoo jaalalaan immoo lallabi Kiristoosii kana jaalalaan lallabi wanti jaalalaan qabne bu'aan qabu akka waan zeeroodhaan baay'isuuti wanti zeeroodhaan baay'atu immoo zeeroodha kanaafuu jaalalli barbaachisaadha kanaaf egaa love is very important for there is no mission without compassion akkuma jedhan san jaalalli si barbaachisa jaalalaan immoo isa kana lallabi dhugaa wangeelaa kana immoo osoo hin filatin lallabi namooti baay'een bara kana hin filatu keessaa filatu gaggaarii isaa qofaa filatu ati hin filin dhugaa wangeelaa kana lallabi gorsas lallabi dheekkamsas lallabi egaa ergaa jaalalaas immoo lallabi firdiis immoo lallabi Kiristoos malee karaan jireenya akka hin jirre isa malee fayyinni akka hin jirre isa malee kan gara jireenya bara baraatti nama geessu akka hin jirre jala sararii dhalootatti immoo dubbadhu ergaa kana immoo Yoosiif dhumuru ergaa kana Yoosiif xumuru bara dhalootni burjaaja'e waan qabee waan gadhiisu dhabe kana keessatti ati garuu abdii kee Kiristoos irratti godhadhu ati garuu abdii kee isa fannifame kana irratti godhadhu farfannaa tokkoon baay'ee jaaladha afaan Amaariffaatiin akkas jedha ስብሐት ለአምላክ irra የተሰቀለውን መድን በእምነት ብታይ ይሆንልሃል ሙሉ መዳን ኢሳ fanifame ጎፍታዮ ይላልቴ ፈይኒ በራበራ ሲፍታ halli yoo sitte dukkanaa'u mirgi kee dukkana bitaan kee dukkana fuuldurri kee dukkana dudduubi kee dukkana yoo ta'e ol jedhi ilaale abdiin jira gara gubbaa haaleluyyaa gara fannoo isaa ilaale haaleluyyaa Yesuus Kiristoos irrayyuu jiraataadha inni kaleessa gooree hoolotaa keessatti moonaa loonii keessatti dhalate arra moonaan sun immoo duwwaadha inni fannoo irratti fannifame arra fannoon sun duwwaadha inni hin awwaalame awwaalli sun arra duwwaadha maaliif jennaan Yesuus Kiristoos jiraataadha inni arra fannoo irra jiru inni mirga baasaa jira haaleluyyaa badhumo warra isatti amanan fudhachuudhaaf deebi'ee hin dhufa warra isatti namanne immoo itti faraduudhaaf kasuma deebi'ee hin dhufa isatti amani kan namanin jiraannaan isa gooftaaf fayyisaa kee taasisi ka amante immoo jabaadhu karaa gooftaatti Waaqayyo ayyaana kana immoo siif habaayyisu dhugaa wangeelaa kana sodaa malee akka dubbattu dhalootatti akka ibsitu ayyaanni Waaqayyo gooftaa maqaa Yesuusin siif habaayatu hafuurri sodaa maqaa Yesuusin sirraa harokatamu hafuurri mo'icha akkuma abbootiin keenya qaraa lallaban victorious Lord the resurrected Lord, the King of Kings, the Lord of Lords, mighty Lord, mighty God. Isa kana sodaa malee lallab hin sodaatin hallelujah Waaqayyo si waliin jira kana yoo goote immoo gatiin kee guyyaa dhumaatti guddaadha kana hundumaatti immoo Waaqayyo ayyaana isaatiin si gargaaru Waaqayyo humna isaatiin si gargaaru Waaqayyo si gaggeessu Waaqayyo bara haaraa kana bara mo'ichaa bara nagaa siif godhu maqaa Yesuus Kiristoosin kun hundumtu dachaadhaan siif ta'u Waaqayyo sina eebbisu sagantaa keenya isaarraa gabaabumatti kanuma irratti xumurraa bara baraan eebbifama ergaa kanammoo hiriyoota keessaniif share godha YouTube account keenya kanammoo subscribe godha wangeela waliin hojjanna waliin jiraanna waliif jiraanna wangeelaaf jiraanna
fayyaa ta'a horaa bulaa deebana. Anin badu kanaan karoora keerra wadaan dulloomne qabna gubbaa samiirra akka hin taane taateen atti dadhabde barcuma koo qajeelchuuf jirmicha